Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota ko. Ani maqaan koo Anaanii Labataan jedhama. YouTube Urjii Creativity irraa. Arras immoo waan addaa tokkoon qabadhee dhufeera. Innis oduu durii bareedduu tokkodha jechuudha. Oduu durii darbe irratti akka isin itti gammaddan abdii guddaan qaba. Ammas immoo oduu durii bareedduu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti na duukaa bu'aa. Isa dura garuu kanneen YouTube koo subscribe gochuudhaan video koos like gochuudhaan na cinaan dhaabbadhaan jedha. Amma dhumaatti na duukaa bu'aa. Mata dureen oduu durii kootis kanniisaa fi gugee jedha. Gugee fi kanniisa jaalala cimaa waliif qaban lama bosona moggaatti argamu keessa jiraatu turan. Afaan tokkicha dubbachuus ta'e waan wal fakkaatu hojjechuu dhabanillee lamaan isaanii o'a aduu ganamaa baay'ee dinqisiifatu turan. Jaalalli lamaan isaanii dachee magariisaaf qabanis adda ture. Gugeettiin utuu waaqa keessa barristuu yeroo sagalee kanniisittii dhageessu kannisichi jabaan bifti isaa warqee fakkaatu kunoo hojiitti jira jettee ofitti dubbatte. Kannisichis gugeettiin waaqa keessa wayita barristu yoo argu gugee adii bareeddittiin kophaa ishee samii irra barristi. Bira ga'ee hammam akkan ishee jaalladhu utuun itti himee akkamiin gammadaa ofiin jedhe. Gaaf tokko gugeettiin damee mukaa tokko irra teessee afaan isheetiin utuu baal'ee ishee qulleessuutti jirtu muka irra teessee jirtu jala laga yaa'u keessatti waan tokko argitee gaddite. Uumamni xiqqoon gurraachi tokko bishaan lagicha keessaa ba'uuf wayita wallaansoo godhu argite. Kanniisa isheen beektutu utuu abaaboo yookiin ilillii xuuxuu lagicha keessatti kufee gidiraa arguutti jira ture. Gugittiin gadi buutee kannisicha sagalee isheetiin jajjabeessite. Turteemmoo baala cabsitee bishaanicha irra buusteef. Kannisichi wayita baalicha argu dooniin lubbuu isaa du'a oolchu rabbi biraa waan isaaf ergame itti fakkaate. Kannisichi baalicha irra kan qubate ta'uu isaa gugittiin akkuma mirkaneeffatteen baallee isheetiin qilleensa itti afarsaa baalicha gara qarqara lagichaatti akkuma ba'u goote. Kannisichis wayita hedada lafichaa bira ga'u lafa gogaa irra qubatee bishaan ofirraa urgufuu eegale. Miila isaa qorfachaa waan galee hiriyoota isaatti himu yaadu jalqabe. Kannisichi bishaan keessaa kan ba'e ta'uu isaa erga hubattee booda gugeettiin muka duraan irra turte irratti deebitee weeddisuu ishee itti fufte. Tibba kana namichi tokko sagalee ishee dhaga'ee dhaqee muka isheen irra jirtu jala dhaabate. Wayita ishee argu qabachuuf baay'ee hawwe. Meendoo yookiin kiyyoo hidhee gugee sana qabuu barbaade. Gugeettiin mataa ishee baallee ishee keessa dhoksitee rafaa waan turteef waan namichi ishee gochuuf jedhu hin argine turte. Kannisichi garuu waan namtichi gochuutti jiru xiyyeeffatee hordofuutti jira ture. Namichi hamaan sun kiyyoo yookiin meendoo gugittii ittiin qabuuf qopheeffate keessatti midhaan gosa garaagaraa firfirse. Gugeettiin ammallee dammaquu dadhabdus kannisichi garuu wanta namichi gara jabeessi sun qopheessuufitti jiru qalbifateen ilaaluu ittuma fufee jira. Namichi gugeettii qabachuu mala maluutti kan jiru ta'uu isaa kannisichi bareera. Kannisichi waan arge tokkoon gugittiitti himuu barbaade asiif achi barrisee sagalee dhageessisus gugeettiin dammaquu hin dandeenye. Gugittiin dammaqxus immoo afaan kannisichaa waan hin beekneef silaas waliigaluu danda'a miti. Haa ta'u iyyuu malee bishaaniin akka hin nyaatamneef gugittiin akkuma gargaarsa isaaf goote innis gugittii du'a oolchuuf murteesse. Barrisaa dhaqee namicha funyaanii fi gurra isaa irra ilkee isaatiin ni hiddeen. Namtichi naasuudhaan utaalee wayita ka'u meendichi lafa qullaa irratti jige. Sagalee sokoksu wayita dhageessu gugittiinis kaatee barrifte. Namtichi xinnoo achi fagaatee waliigalatti kanniisota abaaruu jalqabe. Uumamni xinnittiin garuu waa'ee gatii ishee deebisuu malee waa'ee abaarsa namichaa waan tokkollee hin dhiphanne. Kannisichi dhuma irratti baallee isaa afarsaa akkas jedhee godaane. Ani uumama xinnoodha. Gugittiin garuu guddoo bareedduudha. Haa ta'u malee akkuma isheen lubbuu koo du'a oolchite anis akka isheen harka namicha gara jabeessa sanaa hin galle godheen jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota tokko oduu duriin koo kana fakkaata tureen. Namoonni gugee hin beekne immoo gugee jechuun bullaallaas hin jedhamtiin
makoodis hin jedhamti, adaaris hin jedhamti. Oduu durii biraatiin hanga wal arginutti kanneen subscribe hin goone subscribe godhaa, kanneen like hin goones like godhaa. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa.